الله الرحمن الرحيم يا ربي نجان نبلشته نجان نقول بيا نجان نقول أفان تكانو تاسس يا ربي أن نفوته جنون ديبسين بركانو كيسا كاي إجولته إن تأكنت فاجوان هجنا غوفدتنا بركة كيسا كاي بيا مو اسم برجيته وأيكن جت كأكن نسمر بركة بركاي أولين ندم النفود تكونوا قد يا ربي تكونوا قد والله لا كأن بيتس بيكا كأن نوبلت هرا بولا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجول ورّي إجري كانوا قبيسيتن أمني نم توكو أفيف جراتا توكو بيت سباب جراتا توكو بياب جراتا ورّي كانوا قبيسيتن بياب جراتا وانتيف أمورين كسانديرتو آمين ربي سن إيجو آمين إيجما بيكما آمين أمته واللويس ربي سن برا جراتو آمين بلان فيكون ربي سن را هايتسو آمين بوكي كيسنجرا أمني بوكي كيسنجرا ربي سن إيجو آمين mootummaan immoo eddee kun dhaabatu eddee maashinii kun dhaabatu eddee meeshaan kun dhaabatu immoo nuu kennaa fi wanti kun itti fufuu gara mootummaatiin ergaan jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa abbaan gadaa qabu eddee maashiniin kun dhaabatu maashiniin bisaan qotu maashiniin makiinaan midhaan fe'u kun gara makiinaa 50 jedhanii gara fuulduraatti jara kana bukkee dhaabbatanii gargaaruu sirraa malaa ergaanan koo qanumaa horaa bula. Wani nagata alafti nagata ti wani nagata alafti nagata ti wani nagata alafti nagata waqa lafa jidduutti saawwan nagata waqa lafa jidduutti saawwan nagata waqa lafa jidduutti namni nagata waqa lafa jidduutti namni nagata nageenyi titee sabaaf sablammii haa ga'u nageenyi titee saba keenya haa ga'u nageenyi titee saba Oromoo haa ga'u ummata Oromoo duudhaa fi safuu atin qabdu oduu argee namnuu sittin aggaamu namuu sin kajeelu ummata Oromoo duudhaaf safuu atin qabdu oduu namni beekee sittuun aggaamu wooma atin harkaa qabdu harkatti sin kajeelu ummata Oromoo kana Waaqayyo waa'ini uumamaa dhukkuba qileen irraa haa qabu dhukkuba qileen irraa haa qabu diina waraanan irraa haa qabu beela misooman irraa haa qabu beela misooman irraa qabu hoggattoo jennu beelti waan hamtuudha sirna gadaa keessatti wanti sadiin kun waan hamtuudha beelli badaadha ummanni Oromoo immoo duudhaa qaba ummanni Oromoo immoo safuu qaba akkaataa ummanni Oromootti kaleessa itti wal qarqaaraa dhufe jechuudha kun kan kalee Oromoon itti bulee bulfate duudhaaf safuu Oromoon qabu jechaadha warra kana arjoome harkisaa burqaayaa ta'u harkisaa burqaayaa ta'u harkisaa burqaayaa ta'u harkisaa warqiyaa ta'u harkisaa warqiyaa ta'u bara baraan hin dhabin haa argatu bara baraan hin dhabin haa argatu diinni wanti nama kajeelchuuf tokko yoo durummaan jiraachuu baate nama kajeelti hiyyummaa irratti nama kajeelti Oromoon garuu dureessa ta'uu agarsiisee jira Oromoon garuu duudhaaf safuu qabaachuu agarsiisee jira Waaqayyo dureeyyii keenya nurra haa bulchu Waaqayyo dureeyyii keenya nurra haa bulchu Waaqayyo dureeyyii keenya nurra haa bulchu ummanni Walloo immoo akka kophaan jirre ummata Oromoo wajjin akka jiru hubatutu irra jira ummanni Walloo akka kophaan jirre akka Oromoo keessa jiru akka Oromoon isaan wajjin jiru hubatutu irra jira akkuma nama kajeelti yartuun kanaafuu ummanni Oromoo Walloo kan ergameef kana kan nyaatu Waaqayyo haa sifeessuuf kan nyaatu Waaqayyo haa sifeessuuf afaanitti haa sifeessu garatti haa mi'eessu afaanitti haa mi'eessu garatti haa sifeessu daa'imman jaarsi cifireen keessattuu bakka duudhaa fi safuun baddu bakka waraanni ga'e Waaqayyo duudhaaf safutti isaan haa deebisu Waaqayyo duudhaaf safutti isaan haa deebisu amaadii fi tasgabbii haa kennuuf barri itti aanu bara quufaa yaa ta'uuf nagaa. Waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa uumama uumte gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraachaa ciicoo gurraatti uumaa walaabuu 90 gabraa 9 yaa'ii booranaa 7 baarintummaa waaqa caffeetumaa waaqa shanan gadaa Oromoo si kadhannaa nu dhaga'i. Nagaan nu bulchi nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu hamaan gargar nu haa oolchu tolaa walitti nu haa oolchu qeerroof qarree keenya nu haa naga'u hayyuu keenya nurra haa bulchu biyyi teenya biyya nagaa nu haa taatu ummanni Walloo kophaan jirtan ummanni Oromoon guutuun isin cinaa jira Waaqayyo beela kana isinirra haa qabu warri kana arjoomtan arjaa fayyaa isinii arjoomu ilmoo sa'aan milkaa Waaqayyo isin faana haa ta'u dachaan isinii haa kennu warri midhaan kanallee fe'ee geessu imala gaarii imala milkii isinii haa ta'u
gadaan quufaa gabbina. warri walloos dhufanii as jiru gabaabinumatti bulchaan aanaa jiillee akkasumas faayinaansiin isaanii dhimmi ittisaa balaas manguddoon biyyaatis wajjin dhufanii as jiru sirna walirkaan fuudhiinsaa goonee ummata keenya achi jiru yeroo gabaabaa keessatti akka dhaqqabsiisanuuf wanti kuni ifaan ummata irraa dhufe kara seera qabeessa ta'een mootummaanis beekee qixa sirrii ta'een eegamee midhaan kun ummata sana akka qaqqabuu fi jaraa wajjiniin hariiroo uumnee wal qunnamuudhaan haala kanaan gaggeessaa jirra. Akkasumas ummata keenya Wallaggaatiifis guyyaa har'aa kana midhaan waadaa galame kana sirraa fe'amee deemu jira. Kanaafiyyuu jirri kun akkana baatanii adoonno makiinaa finnee egaa bakka kanan dhaabnu jara kana zayyirtaniituma sirna walitti fuudhiinsaa kana gatiin midhaan kana walii galatti koostii fe'isa isaa dabalatee gara qarshii miliyoona 15tti qarshii miliyoona 15 deema koostiin isaa Shaashamanneetti daakamee achirraa dhufe hamma dhaqee Walloo gahutti gara qarshii miliyoona 15 deema midhaan baay'inni midhaaniidha kuntaala 3,000dha abbootii manaa baay'eedhaaf gaha jennee abdii qabna. Daakun kun jechuudha gargaarsi kun kan jalqabaate malee kan xumuraa miti dhaabbanni kun kan dhaabbata namoonni asirra hojjetan hundi isaanii jiruu mataa isaanii kan qaban waan ummata isaaniitiif dhaabbachuu qabaniif waan dhaabbataa jiran waan ta'eedhaaf itti fufaa iddoo rakkoon jirutti egereen hin argamna ummanni keenya kan nu bira dhaabbattanii waan qabdaniin ummata keenya biraa nu gahaa jettanis bakka jirtanutti galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna. Walloon gargaaraan gargaaraa ooluunis hin danda'amu. Akka rakkoon kun irraa caamu karaan hin mijataaf jennee yaanna. Irraa caamaas jenne amma warri karaa nuu bantan warri koriidarii nuu qopheessisan warri dhiiga keessanis itti kaffaltan ulfaadhaa galatooma. Eegaa amma kana karaa nuu bantanii mataa seensifannaan kan miilaa rakkoon qabu ittuma seenna jechuudhaaf hin jedhe. Bagatti wareegamtanii eegatti wareegamtanii karaa nuu bantanii baga karaa nuu bantan silumaa rakkoon keenya rakkoo karaa dhaqqabuuti hamma iwwana minaan makiinaa 3 kan Wallaggaa nu bira jira boruu gaggeeffama rabbi jedhe. Boruu gaggeeffama kan Wallaggaa warri gabaa dafinoo qondaalaas nu eeggadhaa ergaan keessa makiinaa 3 nu biratti hafe boruu yoo rabbi jedhe asirraa gaggeeffama. Hospitaala jarri dhufee Adaamaatti waldhaanamaa oolu kanas yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti warri waadaanuu seentan jarra akka obsaa Ameerikaanii ijoollee bahar argeerra. Baankotiin tokko kan maqaan hin dhahin jedhanii nutu isin bira dhaabbannetti hospitaala achitti qopheessina warri nuun jettan. Godni boolli nama dura seeneef ifaa waan jedhaniif jecha warri bakka kanatti irra nuu gaariidha jedhanii qopheessatanii hafidanu isinis warri nu dhagaa jirtan hundi isaanii amma yoomitti baannee finnee Adaamaatti waldhaanaan oollu yeroon akkana jedhu rukutamuu yeroo hunda qooda isaaniitii miti jedhaan jiru. Ulfatu jira bakka itti deessuun qabdu ilmoo baannee karaa deemuus danda'an jirru. Walloo akka Wallootti yoo rabbi jedhee gara fuulduraattis hospitaalli jaraas gurra waan nu mana bubuuti jechuudhaaf hin jedhe. Qaamni adda addaa baga nu qajeelchitan warri bulchiinsa qaamni bulchiinsa naannoo Walloo jirtan warri amma dhuftanii nurkaa fuuchuu dhuftan baga nagaan dhuftanii jechuudha qofaa fi ergaan hin dhaammachuu fedhu hangana. Wanni amma nu keessa jiru hamma ammaatti wanni Walloon cabuu diddeef hudduu duuba ishiitti waaquba qabdi waan beektuun qabdi. Hudduu duuba Walloo waan jiru hin beeknaahi. Cabuu dinne malee baay'inaadhaaf baay'anneetii miti kan cabuu dinne nu waan biraan jennu warra kenneef rabbi haa kennu Oromoo rabbi nu haa tursiisu kanarra isaa baay'eessu harka isaaniittis rabbi harka gubbaa oltu haa taasisu rogaan galatoomaa obboleeyyan keenya nuhis sin qabna jennee sin qabnaahi hammana jabaanne malee jabeenyu hammanaa kanaahu in qabaannu taha nu jiraachuu keessaniif jabaanne hamma isin jirtanitti in jiraanna jenneeti kan yaannu wanni nu daaku hin jiru Oromoon lafeen Oromoodhaa lafee arbaati lafee arba malee wanni daaku hin jiru nu rogaan galatoomaa garaan nyaate sin haa eebbisu garaan beela'ee nyaate sin eebbisa Oromoo rabbi qabeenyaanis tokkummaanis adda duree haa godhu kanas sin hawwa galatooma. Obbo Ammii Mu'eetan Jamaanaa Jilleerraahi uummata Walloo keessaa damee tokko ani baay'ee wanni ammaa gootan isa hospitaala jirurraa qabee inni amma dabalate wanni ammaa gootan baay'ee gaariidha uummanni Walloo akkuma sila jedhamu maqaanis seenanis garuu wannan juu barbaadu alhamdulillah baga jiraattanii nuyi kana caalaa waan isinirraa barbaannu kana itti dabalu waan isin tuqin kana itti dabaluu barbaadu uummanni Walloo kan aanaa Jiillee kan ganda
lamarraa sadirraa buqqe araddaa sattiin deebiin jira. Araddaan sun akka baddu kan farri yookiin diinni barbaadutu jira. Isa tokko waan nu gargaartan keessaa ammaas gargaarsi silaa hamma danda'ameen tokkona lammeeffa manuma yaalaa isima qabnu karaa dhaqu dhabaan naannoo nuu gadi ummata humnaan nuu gadi keessan kadhannee gara keessan dhufutti jira. Odoo karaan calqabamte takka achi garuma zoonii keenyaa nu baate aana fi godinni walanqateetti miilan gaalan gaan godhan deema. Gamta kana ta'eef obboleeyyan kaa Oromoon akka jettu qabdi. Afaan Oromooti namni hoggattii beelee dureessatti dheessaa jetti. Hoggattii roorrifame immoo hayyuu biyyakatti dheessaa jetti. Hoggaa miidhame jagnatti dheessaa jetti hoggaa baddalame. Gamta kana ta'eef nu hubadhaa nu hordofaadhaa. Nuhis baga isin jiraattanii armarraa amma achi diriiruun keenya isiniif lammii faacitii miti. Ummata walloodhaa kan afaan isaa wallaalee aadaa isaa wallaalee kunuunfatutti jiru harka irraan gattanii yoo nu jabeessitan baay'ee isin jaalanna kanaan juudhaamsi kiyyaa galatooma ulfaadha. Waa hedduu jechuun barbaadu baay'ee gammadeen jira. Haa ta'u malee ergaa muraasa qofa yaada muraasa qofa kaasuu barbaadeeti. Jalqaba irratti dhugaa dubbachuudhaaf eegareen dhaabbata ummata keenyaaf gargaarsa yeroo baay'ee godhaa jirudha. Guyyaa har'aa dhaabbanni eegaree ummata keenyaaf waa guduunfee nu illee haala gaarii kanaan nu simate asitti akka wal geenyu godhee jira. Inni kun waan guddaadha. Obbolummaa ummata keenyaa, aantummaa ummata keenyaa waan qabuuf kana godhe. Kanaafuu gama kanaan galata guddaa akka bulchiinsa godinaatti akka bulchiinsa godinaa saba Oromootti ibsuun barbaada. Kana jedhee waa'ee godina keenyaa waa muraasa jechuudhaaf nalbaatti guddeessi keessan ni beektan jedhee namana. Godinni keenya aanota baadiyyaa 5 qaba. Magaalaa kan magaalaa 4tu jira. Baay'ina uummataatis yoo haasofne naannoo 900 ol ta'a jiraataan jechuudha. Haalli jiruu isaa yoo ilaalle guddeessaan qotee bulaadha. Horsiisee bulaanis akkuma jirutti ta'e jechuudha. Kana jedhee uummanni godina keenya keessattuu jiruu wajjin wal qabate uummata ollaa wajjiniin uummata sabaa fi sablammii keessa jiru wajjiniin haala gaariidhaan wal hammatee tokkummaadhaan kan jiraachaa jirudha. Kanaafuu inni kun haala gaariidhaan kan deemaa jiru kan nagahaan waliin jiraachaa jiru ta'uusaa ibse. Ijoolleen keenya bakka hunda jirtan warri Ameerikaanii guutuu siitti jechuudha. Kaalifoorniyaa maaroodhaa jalqabee hamma dhufee eessa ga'utti handaangaan beeku. Gobbuudha. Warri hirmaattan hundi keessanuu ijoolleen Giriikitti baqattanii jirtan warri Yaman ijoolleen Somaaliyaa keessaa isin hin qaanfadha dhugaatii isin galateeffachuullee maaliif jennaan isin galateeffachuun natti ulfaata. Waanan jedhe ijoolleen Liibiyaa takkaan jiru kun Liibiyaa mana hidhaa keessa taa'ee uummata isaatiif yaadu hawaasa isaatiif yaadu an akka nama keenya kana takka argeen beeku nan qaanfadha. Yamaniin mana hidhaa taa'ee namni waa ergaa Moqaadishoo miti maal isin Bosaasoo taa'ee nama hawaasa isaatii yaadu birriin achirraa dhufu birriin ta'e yoo bakka dhaqaa jirtu hin dhaqin birriin ta'in rabbi birrii siin taa'isin. Galatoomaa warri dhaabbata egeree wal gargaarsa egereedha. Hawaasa keenya kan naannoo keenyaatis kan illee kunoo eddee naannoo biraa jiran illee deeggarsa gootaniif ulfaadha. Nutis bakka jirrutti akka bakka mootummaa keessattis hojii dhuunfaadhaanis hojjennu hundumaa keessatti dhaabbata kana bira dhaabbannee akkuma kana bakka rakkoon hawaasaa jiru qaqqabuudhaaf anillee akka dhuunfaatti waadaan seenaa waan hadda asitti ka'e immoo mootummaa biraanis hin geenya baay'ee ulfaadhaa warri ustaazota keenya warri abbootii gadaa kana qindeessitanii jettan rabbi jazaa keessan haa kafalu waa biraa wanti jedhamu jiru galatooma. Tokkummaa fiixeen jedhama. Dhaabbata Star Business Group tokkummaa kan jedhu qabna. Uummanni walloo gaa dubbachuu fi uummata seenaa isaa tiksatu, uummata eenyummaa isaa tiksatu, diina lamaan gidduu taa'ee uummata ufiif jiraate, uummata uni amma isaanii kana eenyummaa keenyan tiksfannu gaa dubbachuuf. Ijoolleen keenya naannoo Finfinnee jirtu afaan Oromoo beeku isaan ikkoo diina jidduu taa'anii afaan Oromoo afaan isaanii saba isaanii tikfatanii as gaatan waan ta'eef
uummata kana garuma fuulduraatti bira dhaabachuu qabnaa, wajjin hordofuu qabnaa. Isin qofa otoo hin taane unis dirqama fudhannee gara fuulduraatti akka isaan dhaabatan, akka isaan eenyummaa isaa itti boonanii ittiin jiraatan gochuu qabna jechuu barbaadeni. Gara fuulduraattis gargaarsi keenya itti fufaa ulfaadha. Amaanaatti kennine. Amaanaa guddaa. Amaanaa guddaa. Uummanni Oromoo bakka jiru mararraa hirmaatee uummata kanatti kennee waan dhaamsa kanaa kunoo har'a warra wallorraa dhufetti kennaa jirraa. Nu jaarsota biyyaatii fi abboota gadaa waamanii harka keessaniin itti kennaa jedhanii warri kun warra wallorraa dhufee itti kennine ulfinnallee itti kennine beeltillee ittiin deebi'ini beeltillee ittiin deebi'in lollillee ittiin deebi'in karaallee hin baafnaaf hospitaalallee hin ijaarraaf isin warri horii asitti kennitan. دنيا في آخر الله ربي سنهادرو وري كيسن تبكا كان جاي ربي سنهادرو مكينا قد لا فقط كان الله يسن تبيته كناسو كدي كنوتي كناسو كدي كنوتي الفاتا كبجما وان جبابدو إجرين إنه نكتة سني إبسا إجرين جلكبا نموتا مراسان نمشن كوفان كان دابته hogguu egereen dhaabbatu karaa tiimii kennaa hangafa kenna ustaaza kenna ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin hangafee ustaaz Kaalmiil Shamsuu ustaaz Haydar Kadir ustaaz Jamaal Aliyyii akkasuma ana dabalatee bara 2018 keessa yeroo hawaasni kenna naannoo Somaaleerraa buqqa'e achirraa ka'ee hammarreessaa qubate rakkina san bira dhaabbachuudhaan garee fedha isaatiin walitti qindaa'ee dhaabbate. Akkuma beekamu hammarreessatti gargaarsa cimaa gargaarsa guddaa gatii kaffalamuu qabu kaffalamee rakkina san keessatti mootummaan achi dura darbee kan hin jirre jechaadha. Dararaa baay'ee namoota muraasa itti dhukaasuudhaan namoota muraasa boombii itti darbuudhaan gariin isaa dirree dawaa deebi'ee gariin isaa achi bullee hawaasa keenya dhaqqabannee hogguu deemnu immoo ambulaansii hawwanni ijoolleen keessatti yaalaman qabannee deemne hooggantoonni yeroo ammaa jiran kun gaafa san dhoksaadhaan walgeenyee hawaasni keenya gargaaramuu qaba lubbuu teenya yoo kabaatu taate immoo isinis nu bira dhaabbadhaa waliin jennee karaa saniin gargaarsi kun godhame. Isatti aansee gargaarsi kun itti fufee kara seera qabeessaatti laayisansii akka argatu waggaa 2 booda laayisansiin isaa bahe sana booda naannoo Baaleetti washar tiraakara akkanaa kana ta'ee ka bishaan hawaasa keenya obaasu habbaa 3 bara san keessa bara 2016 moodeela isaa 2016 kan ta'e geessine achi asis deebinee immoo bara 2023 washar tiraaka tokko geessine manneen buqqaatota mana 460 ijaarre kun immoo Baalee Roobeetti mana 40 Bishooftuutti akkasuma mana 40 Laga Xaafootti mana 200 fi wayi naannoo adda addaatti uummanni keenya hogguu buqqa'u jala deemnee waan dandeenye bira dhaabbachaa turre achirraa hongeen rakkoon namtolcheetii fi uumamaa hogguu uumamu Booranattis Gujiittis Wallaggattis Wallottis Affaarittis naannoo keenya qofa osoo hin ta'in gara biraas baanee gargaarsi gurguddaan hojjetamaa tureera. Waggaa darbe immoo rakkina Boorana irratti uumameen hawaasa keenyatti iyyannee akka biyyaatti sadarkaa 4ffaadhaan biiroon mootummaa naannoo Oromiyaa biiroon pirezidaantii sartifikeetii sadarkaa 4ffaa nuu kennee jira. Kana keessatti hirmaattonni as keessa jiran laayisansiidhaan namni muraasni haa jiraatu malee kaachi booda obboleeyyan keenya warri fedhii qaban warri hawaasa bira dhaabbatan hundi itti hirmaatanii sadarkaa kanarraa gahuu danda'ee jira. Akkuma argitan washar tiraakarri kuni diriiling maashiniin kuni meetira 800 lafa jala gaqqota. Aseenuun dhoggaadha. Ammatti hin danda'amu 400 ol hin seenu meetira 12 dheerata. Baasii isaatiin walitti miliyoona 61 bitame. Gara miliyoona 35 ofirraa kafallee jirra. Kaan baankiin hojii gamtaa Oromiyaadha. Obbo Darribeen kallattiidhaan hunda isaatu isinii kafalan jedhee nuusa isaarraa kafallee
كهافيس بلسان دالرا بلسان أجا وجاجهات كدني أكا كفلو تجاجل سنو كنني أكو ما يجريت تجاجل كناجر نانو ولقات يروش نفا جيسيني جرا guyyaa boruu immoo kan naannoo wallaggaa deemu jira ammaaf egereen sadarkaa kanarra jira warroonni egereen maaliin jechuu barbaadan immoo waajjira dhuftanii professionals warra ta'e hoogganaa ijoollee maastarsii PhD qaban hoogganaa waan ta'eef nuti afaan taanee dhiyaanna gargaarsi kun guutuun immoo kan dhufu hawaasa Oromoo irraayi kiisii uummata Oromoo irraayi kana keessa akka fakkeenyaatti nama as jiru himuu hin dandeenya obbo Tokkummaa Fiixee birrii miliyoona 1 nuu kennan asumarraa jechaadha. Qabeenyi kun kan uummata Oromooti. Kanaaf uummatuma Oromootti deebi'a. Warri biyya alaa, warri Awurooppaa, warri Ameerikaa, warri Afrikaa, gaafa Booranaas hundi isaaniitu wal ga'anii yaada kana fidanii gargaarsa godhaa jirra. Kun immoo wanni maashinni kun bitameef washar tiraakarri kun kan ufinnu kun lafa dha'a. Nadaajii barbaada. Akkana deemuu irra bakkuma san dhaabbannee maaf bishaan hawaasa kanaan baafne kan jedhu irraa maashina kana finne ammaaf garuu gargaarsi walloo deemu makiinaa ayisuuzii kuntaala 60 qabatu makiinaa 50 Allahu akbar kuni abbaa 20 borummoo 30 dabalamee seenaa hawaasni keenya hundi keessanuu baga dhuftanii baga argitanii